Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota chaanaalaa YouTube kan taatan nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu biyya keessas biyya alas warra jirtan bakkuma jirtanitti nagaan waaqayyoo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jecha ani obboleettiin keessan nagaa kootii waaqayyoodhaaf haa galatu. Egaa har'a viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoo isaas maal isa jedhuu fi haga dhumaatti na waliin tura. Sana duratti namoonni channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan nutti dabalamaa maatii nuuf ta'aadha. Mallattoo notification on gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon asirraa gadi ginnaa lakkaa'amu akkasiin qaqqabuuf jechuudha. Egaa toleerraa gara barnoota keenya irratti isiniif deebi'a. Maaliif namoonni baay'een gaaffii karaa keessan gaafataniif deebii isiniif laachuu dhufee jechuudha. Innis maalidha akkamittiin sagalee keenya jijjiiruu dandeenya qallisuu furdisuu akkasumas illee sagalee daa'imaa akkasumas sagalee dhiiraa wantoota kana akkamittiin akka gochuu dandeenyu atimee akkamitti hojjetta isa jedhuu fi gaaffii baay'ee karaa keessan gaafatamee jira. Warroonni deebiseefis jira warroonni deebisneefis jiru. Kanaaf warri isin jalaa callisee immoo dhiifama iddoo tokkotti isiniif deebisuu barbaadetan isin jechuu barbaada. Egaa maalidha Play Store keessaa buufachuu dandeessu. Ani kan itti fayyadamaa jiru audio recorder kan jedhu isa kanatti fayyadamaa jira jechuudha. Isa kana isin Play Store keessaa download gochuu dandeessu jechuudha. Egaa amma baneetan isinitti agarsiisa. Okay. Amma kallattumaan gara record waraabutti seenee jira jechuudha. Amma walakkaa kana innaan tuqee record wanti haasa'u waraabamu jalqaba jechuudha. Kanaafuu isin sagalee keessan inna waraabdanii xumurtanii fakkeenya hamma sagalee osoo waraaba jirtaniyyuu walakkuma kana tuqxanii dhaabuu dandeessu gidduutti jechuudha. Dhaabdanii itti deebitanii illee waraabuu dandeessu jechuudha. Yoonna waraabdanii xumurtan garuu iddoo kana tutuutan bakka square kana jechuudha. Achi tuqxuu jechuudha. Sana booda eega daqiiqaa barbaadan yookiin immoo waan haasoftan erga xumurtanii booddee maal gootanii iddoo kana innaa tuqxanii isiniif gadi bu'ee jechuudha. As keessa galtan iddoo kana jechuudha. Recording kan jedhu kana asirratti gubbaa kanarra kan jiru kana iddoo kana tuqxuu jechuudha. Amma idna kana giseen tuqee sagaleedhaan waraabe hundisaayyuu as keessa jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma kanarra wanti tuqee kana jechuudha. Sagalee isaa hin jijjiiramne kun normaalidha jechuudha. Okay, inni kuni normaal isaati jechuudha. Hin jijjiirre amma akkuma waraabetti akkuma gadi lakkifametti jira jechuudha. Okay. Akkamittiin ammoo sagalee kana jijjiiruu danda'a isa jedhuufi iddoo kana tuqxanii jechuudha. Kunoo lammaffaa jiru kana innas hin jiru normaal jedha. Inni kun lammaffaa kanarra gaafa tuqxanii asirran tuqaa jechuudha. Asirratti ammaani garuu daqiiqaa itti baay'isuudha hin qabdan. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee daqiiqaa asirratti 17 yookiin immoo 18 irratti waraaba. Isa kana immoo yookiin 7 yookiin 8 godha yookiin 10 jechuudha. Garuu akka malee itti baay'istanii namoonni waan jettan sana akka isin hin hubanne hin godhina. Seeraan akka namaaf hubatamu jechuudha. Okay. Amma sagalee kana akkamitti akkani haala durarra jijjiire dhaggeeffadhaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif asirratti amma barbaade sana sagalee sana irra godhadhee jira. Asitti 18 asirratti immoo 8 godhee jira. Isin hagaa isin barbaachise 6 godhachuu dandeessu 7 asis haga 20 yookiin 18 kanallee gadi kanallee godhachuu dandeessu jechuudha. Garuu tuttanii amma barbaadan jijjiiruu dandeessu jechuudha. Okay, amma dhaggeeffannaa obsaan isinitti agarsiisuuf jechuudha. Nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota chaanaalaa YouTube kan taatan nagaa keessanii warreen biyya keessas biyya alas warra jirtan iddoodhuma jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa. Okay, jijjiirama jiru argitanii jirtu jechuudha. Fakkeenyaaf immoo amma wanti biraa isinitti agarsiisa asirratti jechuudha. Kun iddoo kanarratti yoon tuqee sagalee akka sagalee dhiiraatti illee gochuu dandeessu jechuudha. Asirra wanti tuqee amma nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota chaanaalaa YouTube kan taatan nagaa keessanii warreen biyya keessas biyya alas warra jirtan
iddoodhuma jirtanitti nagaa waaqayyo isin. Okay. Dhageessanii jirtu asirratti akka sagalee dhiiraa naaf godhee jira jechuudha. Okay, asirratti isin ani yeroo baay'ee kana hojjedhu isa kanarrattidha. Isinis isa kanarratti hojjechuudha qabdu sagalee dhiiraa godhachuu barbaada hin dandeessu garuu kanadha jechuudha haalli ani ittiin hojjedhu. Kun yeroo baay'ee isaatti 50 ta'a isin akkasitti naannessitanii amma barbaadan irra godhattu jechuudha. Asirraanis isa kana afurra ta'a yeroo baay'ee ani asirratti dabaluu irraa qannasuun hin danda'a jechuudha. Okay, erga kana goone booddee sagalee kana akkamittiin seefi godhanna jechuudha. Erga sagalee jijjiirtanii booda dirqama seef godhachuu qabdu. Yoo seef hin godhini bakka noormaaliidhuma akkuma duraati jechuudha. Egaa ammaan akkamittan seef godhadha gubbaa kanarraa dhuftu jechuudha. Asirra kun bakka kana yoo dhuftanii hin mul'atan itti fakkaata asirra nan tuqa. Asirratti interneem jedha waanuma ta'e jechuudha mallattoodha ofirra godhadha. Ana asirratti amma nagaa jedheetoo kaawwadhu isiniin jedha. Ifama. Okay. Nama jedhu maaliif seef godhachuuf jechuudha wanta sana audio biraarraa hadda godhachuudhaaf yennaa viidiyoo deemee hojjedhu adda baafachuudhaaf asirratti amma erga akkas godhe isin garuu wanna dubbachaa jirtan sana mata duree sana achirra godhatanii adda baafachuu qabdu jechuudha. Asirratti ammaan seefan godhaa jechuudha. Yoo seefin godhin sagalee nama jijjiira kun naaf hin dhufu noormaaliidhuma santu naa dhufa jechuudha. Okay, seefan godhaa jechuudha. Amma ergan seef godhee viidiyoo kee maasterii keessatti naan hojjedhu achi deemetan immoo sin agarsiisaa jechuudha akkamittiin akka fudhadhu. Tolee amma bakka viidiyoo itti hojjechuu dhufee tanan jira kee maasterii keessan jira jechuudha. Tolee viidiyoo isaa ta'uu suurota adda addaa isaa ta'uu erga qopheeffatanii sagalee waraabda sana as godhachuu ennaa barbaadanii akkamittiin dhaqnee fidhanna. Namoonni baay'een immoo sagalee waraabitanii akkamittiin immoo akka sagalee sana fuudhee asirratti diit godhuu na dhibee warri jettanis ni jirtu jechuudha. Amma asirrattanii as keessa seentu jechuudha. Iddoo audio kana keessa seenna ani haala ittiin hojjedhu isinitti agarsiisaa jechuudha. Okay, as keessa innas seenanii gara kanatti na fida. Ani eessan tuqamu asirra albuum isa jedhu kana isa kanarraan tuqadha jechuudha. Kanarra innaan tuqee haala kanaan naa fida jechuudha. Wantoota waraabamanii audio muuziqaa wantoota garaagaraa naa fida waan ta'eef kana haala kanaan ol saabetanii argitanii asirratti rikoordingii kan jedhu kana waan inni rikoordii gochaa ture hundisaa as keessa jira jechuudha. Okay, amma rikoording kan jedhu kanarra innaan tuqu. Okay. Ergan asirratti tuqee haala kanaan naannoo kana akkasitti na baasee jira jechuudha. Okay, sagaleen amma waraabee isinitti agarsiise suni nama jedhee kanaan asirratti milikkitaaf yookiin immoo isinitti agarsiisuuf godhe suni isa kanadha jechuudha. Sekoondii 25dha. Okay, isa fudhadhu jechuudha. Garuu sagalee sana asirratti akkas gootanii adda baafachuu qabdu jechuudha. Maal akka ta'e. Okay. Iddoo pilaasii ida'uu kana tuqee tananii naaf fudhadha jechuudha. Okay, dhufee asirra naa galee jira. Asirratti kunoo mana dhufee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan dhaqxanii fudhattu jechuudha. Bakka rikoordii waraabda sana haala kanaan as fidattu isiniin jechuu barbaada. Okay. Kunoo amma deemaa jira jechuudha. Sagaleen dura waraabe suni asirra naaf galeetti jira jechuudha. Okay. Namoonni baay'een immoo viidiyoo akkamitti viidiyoo waraabdaniitoo yoo sagaleen keessaniin dhaga'amu ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf irraa fagaattanii ta'uu danda'a yookiin immoo qulqullina qabaachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Isa maal gootu viidiyoo sana akkuma jirutti taa'ee saayilentii gootu jechuudha viidiyoo sana. Akkamitti saayilentii gootu amma fidee tanan isinitti agarsiisa jechuudha. Na eegadha. Okay, amma ani viidiyoo kana fideetan jira. Viidiyoon kun garuu dubbachaa jira. Ani immoo viidiyoo kana akka inni dubbatu barbaadu rikoordiin jalaa kun akka haasa'u barbaada. Viidiyoo kana immoo saayilentii gochuu barbaada jechuudha. Amma akkuma jirutti taa'ee garuu sagalee isaa akka hin dhagaamneef akkas gootu jechuudha. As saayilentii gootu asirraas ni cooftu jechuudha. Sana booda garuu viidiyoon ni dubbata sagaleen kan dhagaamu kan rikoordii isa jalaa kana jechuudha. Kanaafuu haala kanaan illee godhachuu dandeessu isiniin jechuu barbaada. Maaliif kun rikoordiin dura waraabeetti dubbatamaa jira malee kan viidiyooti miti jechuudha. Viidiyoon keessan yoo sagaleen qulqullina hin qabu ta'e
haala kana record bira waraabdanii viidiyoon akkuma jiru taataa'u isa viidiyoo sana silent gootu recording akka dhaga'amuuf immoo itti bantu jechuudha. Inna viidiyoon kiyyaarraa isa kana fakkaata. Namoonni keessan nagaafatanii ammas immoo gaafachuuf illee carraa hin argatini asirraa deebiin argattu jedhee abdiin qaba. Maaliif namoonni karaa adda addaatiin sagalee isaanii waraabanii too gallakkifachuu barbaadu garuu haala kamiin akka ta'e namoonni sin dhibuu jiraachuu dandeessu waan ta'eef viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan waliin gaa obboleewwan keessaniin illee gaasin jechuu barbaada. Egaa isa kana fakkaata bakka dogoggorri jirutti naaf galchaa dhiifama godhaadha. Viidiyoon kiyyaarraa isa kana fakkaata waan waliin turtanii fi hedduu galatoomaa ulfaadhaadha. Akkasumas yaada qabdan immoo comment jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Ulfaadha iddoo jirtanitti naganaata. Gaaronni beekoo deemsa faana kee hunduun ilaaluun sodaata jakee abidda hojjetee abidda uffataa.